Tolega, why map of consciousness or vibration baraa jirra. Wanti hundumtuu akka wanta ala kana jiru miti. Wanti hundumtuu isteetii consciousiin keenya irra jirudha. Isteetii nu irraa vibrate godhaa jirrudha. Wanti nu aarsus wanta ta'e sana, wanta ala sanaa ta'e utuu hin taane sababii nuyi aariirraa vibrate godhaa jirruufi. Wanti nu gammachiisus wanti nu gammachiisu baay'een saala sana waan jiruuf utuu hin taane sababa nuyi gammachuurraa vibrate godhaa jirruufi. Amma ilaalaa waan iddoo kanatti isinitti agarsiise kana yoo laaltanii amma gammachuun kan inni dabalaa deemu hamma vibrationiin keenya ol ka'aa deemuun. Isteetiidhuma vibrationi keenyaatinitu gammachuun keenya muma sanaa jechuudha. Gammachuun wantoota ala kanaa dhufaniin waan nu argannu miti. Horiin dhufee, gaa'elli dhufee, ijoolleen dhufanii, hojii gaariin dhufee, aangoon dhufee, isinii galee wantoonni ala kanaan nuyi yaannu baay'een isaanii jireenya qannoo, jireenya legjarii warri nuyi jennu dhufanii gammachuu keenya waan dabalan miti. Gammachuun eenyummaa nuyi itti dhalanne keessaa tokko. Namni hundumtuu yuunivarsaaliidha jechuudha kun kan nama hundumaati. Yuunivarsaal lo'uudha kun gammachuun. Namni kamiyyuu gammachuu aksesii godhuu danda'a. Namni kamiyyuu inni istiriitii irra taa'u hoomleesiin kaasee hamma White House keessa jirutti nama kan ta'e hundumtuu sadarkaa isaaniitiin utuu hin daangeffamin horii amma qabaniin, fayyaa qabaniin, haala jireenyaatiin, haala hojiitiin, haala barnootaatiin, haala relationshipiitiin utuu hin daangeffamin namni kamuu gammachuu aksesii godhee gammachuu hamma barbaade qabaachuu hin danda'a. Egaa kanaaf maaltu ta'utu irra jira? Frequency gammachuu irra taphachuutu nurra jira jechuudha. Isteetii sanarra jiraachuutu nurra jira. Fakkeenyaaf dhattanii gara 600 iddoo peace jedhu nagaa lafa jedhu sanaa gaafa dhannee geenye jennu gammachuun keenya 100% ta'a. Gaafa enlightenmentii keessa gallee jennu gammachuun keenya isa sammuu namaarra darbu isa kitaabi qulqullaan jedha isiniin jedhee nagaa isa sammuu namaarra darbu hin jiru. Kitaabi qulqullaan nagaa sammuu namaarra darbu jira jechuudha. Gammachuu sammuu namaarra darbu jira jechuudha. Jaalalli sammuu namaatii olii jira jechuudha. Qabeenyaan sammuu namaatii olii jira jechuudha. Jireenya sammuu namaatii olii jira jechuudha. Boqonnaan sammuu namaatii olii jira jechuudha. Wanta nuyi yaannuun olitti dhannee keessa gallee kan nu argannu suni enlightenmentiidhaan dhufan ni ga'a. Kanaaf frequency sanarra dhannee yoo taphanne chaanaalii sana keessa jirra waan ta'eef nuyi isteetii sana keessa jirra waan ta'eef nuyi addunyaa sana uummanneerra waan ta'eef nuyi addunyaa sana keessatti wantoota argamuun irra jiran hunduma isaa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf nagaan keenya eenyummaa nuyi itti uumamnedha. Gammachuun keenya eenyummaa nuyi itti uumamnedha. Boqonnaan keenya eenyummaa nuyi itti uumamnedha. Fayyaa guutuun eenyummaa nuyi itti uumamnedha. Badhaadhummaan irra darbee dhangala'aan eenyummaa nuyi itti uumamnedha. Addummaan keenya eenyummaa nuyi itti uumamnedha. Biyya lafaa tajaajiluun namoota biyya lafaarra jiran tajaajiluun eenyummaa nuyi itti uumamnedha. Jaalalli eenyummaa nuyi itti uumamnedha. Akkamittiin argama reessaan kuni frequency sanarra taphachuudhaan argama. Nuyi dhannee tuunii goonee chaanaalii sanarra of kaa'uudhaan waan argamuudha malee gaaf tokko akkas ta'a jennee akka destiniitti akka itti galaatti waan nuyi eenyu miti jechuudha. Isinii galee waggaa 5 gammachuu guutuu qabaadha waan isin jettan miti. Waggaa 5 jaalala guddaan qabaadha waan isin jettan miti. Waan amma ta'uun irra jirudha. Waan amma ta'uun irra jirudha. Isa kaan irraanfatinaa. Amma kaleessa isinii kaasedha. Amma kun hin danda'amaa kun akkamittiin kana ol kaasuu dandeenya. Warra diimaa sana keessa afuunee akkamittiin warra giriinii keessa of galchina. Giriinii duwwaayyuu mootu hin taane akkamittiin
dhibba shanii ol geenya jaalalaa ol attamitti geenya frequency jaalalaa frequency gammachuu frequency nagaa frequency enlightenment irratti attamitti taphachuu dandeenya gara sanatti attamitti ol kaafna sammuu keenya kana consciousness sammuu keenya kana attamitti gara sadarkaa isa olaanaa irraa vibrate godhuu dandeenya seedu sana isiniin kaasadeen ture video sa kanaan dura ture irratti so inni tokko maayinni frequency dhuma sana irratti taphachuu dandeenya frequency sana irratti immoo attamitti of ga'uu dandeenya seedu ammayyuu gara dudduubaatti isiniin fida jechuudha kanaaf gammachuun nagaan boqonnaan badhaadhummaan jaalalli fayyaan isaan kun hundumtuu eenyummaa isa nama hundumaatiif walqixxeetti kennameedha namni hundumtuu accessii godhuu danda'a kana namni hundumtuu accessii godhuu danda'a barumsa malee horii malee gaa'ila malee ijoollee malee waan ala kanaa malee isinii galee waan ala kanaa wanti tokko tuutti hin dabalamin kosmootikii wayituun godhatin maaskii wayi fuula keettatuun kaa'atin akkasumatti ati nama guutuudha because of this dhalootumaan sii kenname jechuudha kun universaalidha jechuudha kun nama hundumaatu accessii kanaa qabaa jechuudha yoo hin beenne malee aware yoo hin taane malee conscious hin taane yoo taate malee kanaafitu conscious ta'uun aware ta'uun kanaaf nurra jira jechuudha anytime hundumti keenya qabaachuu dandeenya jechuudha kanaaf waan future gootanii waan gara fuulduraa gootanii waan bor argattan waan iftaan argattan gootanii yaadina waan ammaati kun amma ati gammachuu nagaa boqonnaa jaalala badhaadhummaa fayyaa kanaa amma argachuu waan ati dandeessudha jechuudha kanaaf waan ammaa godhii yaadi waan karooratti baaftee sagantaatti baaftee goolii seetii gootee akka itti yaadde waan ammaa gootee yoo yaadde ati ammuma jireenya koo keessatti dhufa kun ammuma jireenya koo keessatti ta'a kun jettee achirraa vibrate gochuu yoo jalqabde wantichi mul'achuu wantichi ta'uu wantichi argamuu wantichi dhufuu jalqabaa jechuudha frequency sana qabataa jirta waan ta'eef sakan akkas hin beektan hin barbaada sakana akkas hin beektan hin barbaada kanan itti isinii dabaluu barbaada happiness is a path it is not a destination itti gala wayii miti gaafa akkasii biragaa kana godhee sana godhee biragaa waan ati jettu wayii miti jechuudha waan atamma ta'uu dandeessudha happiness is always here and now yeroo hundumaa as jira amma gammachuu yeroo hundumaa as jira amma waan ati dhannamuu qabdu amma waan ati jiraachuu qabdudha jechuudha detail isa gara dudduubaatti siin fida ilaalaan magaa frequency irra taphannu sanaan frequency irraa vibrate goonu sanaani dhiibbaa ammamii amma tuumuu dandeessu amma warri 700 jiranii warri enlightenment keessa galanii enlightenment is amazing dhugaa dubbachuudhaaf wanti biyya lafaa kanarraa hundumtuu kan inni rakkoo ta'e sababii si mul'achuu dideef maayinni amma milkaa'ummaan fiixaan ba'umsi jettee yoo na gaafatte enlightenment si mul'achuudhuma qofa amma warri xiyyaara uuman maal akkamittiin hin mul'ateef warri kompiitara uuman maal akkamittiin hin mul'ateef isinii galee warri konkolaataa uuman maal akkamittiin hin mul'ateef warri intarneetii uuman maal akkamittiin hin mul'ateef warra iPhonein maal akkamittiin hin mul'ateef namooti persentii tokko addunyaa kana akkaataa dinqiitti jijjiiraa jiraniif jijjiiran maal akkamittiin hin mul'ateef namoota addaa miti isaan namoota pilaaneetii biraa irratti hojjetamanii dhufan miti namoota immoo ismaartii ta'an miti yeroo baay'ee abaluu smartiidhaan it's not about smartness waa'ee smartii ta'uudhaa miti ni galee brilliantidha diyyuu
Smartiidha tiyyuu. Garuu maanni namaa mul'achuutu irra jira. Waa'ee kolleejjii dhaqanii sartifikeetii baay'ee qabaachuu miti. Waa'ee mana barumsaati tokkoffaa bahuudhaa miti. Waa'ee kitaaba mileenii, kitaaba 1,000, 2,000 dubbisuudhaas miti. Isaan kun hundumtuu barbaachisaa miti jechaan jiru. It is very important. Waa'eensaa waa'ee namaa mul'achuuti. Amma warri 700 enlightenmentii namaa mul'achuu achi keessee naani hin dhume gaa. Nama biyya lafaa warri 700 vaayibireetii godhanii hamma nama miliyoonii 70 nama irratti influensii gochuu danda'u, nama jijjiiruu danda'u waan isin deeku. Consciousness leveliin isaanii 700 irra jira taanaan gara nama miliyoonii 7 irratti jijjiirama fiduu danda'u. Dhama'anii wallaansoodhaan, gidiraadhaan, irriba dhabuudhaan miti. Irriba dhabuudhaan miti. Isaaniif akka xabaati. Isaaniif akka namaa akka ijoollee biichii irra teessee ashawwaadhaan taphattuu jechuudha. Warri frequency 700 irraa taphatan kuni hamma nama miliyoonii meeqaatti ta'uu danda'u? Hamma nama miliyoonii 70tti jijjiiruu danda'u. 600 irra warri jiranii hamma nama miliyoonii 10tti jijjiiruu danda'u. Anamma ofii koo yeroon ilaalu gara 600 olitti waan of yaaduufi that's why namoota miliyoonii 10 bira ga'uu danda'e kanan yaadaaroo namoota miliyoonii 10 koochii gochuudha. Targetiin koo amma jireenya nama miliyoonii 10 jijjiiruudha. Because vibrating kanan godhaa jiru 600 oli. 700 dha jedhee dubbachuun danda'u amma garuu baay'ee confidence qaba 600 ol akkan taphataa jiru. So kanaaf I can easily namoota miliyoonii 10 bira ga'uu nanaafi it's easy. Tapha jechuudha. Gara 500 irra taphataa jirta yoo ta'e nama 750 jijjiiruu danda'u. Warri 400 irra frequency 400 irra jiran yookaan 400 irraa warri vibrating godhanii gara nama 400 jijjiiruu danda'u. Namoonni 300 namoonni 300 irra taphataa jiranii gara namoota 90 jijjiiruu danda'u. Amma gaa inni kuni nama jijjiiraa nama akkasiin jijjiira ittee akkuma siin jedhee irriba dhabdee gidiraadhaan wallaansoodhaan muddamaan waan ta'utu hin taane waanuma salphaatti ta'uu danda'u jechuudha. Tuuti hin dhiphatin siif hojii sittetu yoo hojiin fakkaatin ati akkuma faniitti oftuu godhaa jirtu akkuma faniitti otoo hojjetaa jirtu akkuma xabaatti akkuma enjoymentii passionate taate utoo isuma nama godhaa jiruudha jechuudha. That's it. Amma barsiisii kun akka inni baay'ee keessan dinqu beekan. Eessaa fuudhee namichi kun akkasiin jettan 100% hin beekan kana. Garuu anaaf kun amma filooma godha. Gidiraa argee, irriba dhabee, kitaaba 100 dubbisee, of course kitaaba nan dubbisaa, training isaa fudhadheera, wantoota sirra jiran, wantoota isin barsiisu kan experience godheera. Isinii galee waanuma hin beekne tokko ni calluma dhee akkuma nama lecturing godhuu universityidha. Lecturing godhaa jira miti. Isinii galee kun jireenya kooti jechuudha naaf. Kun jireenya kooti cal jedheemuudhaan gala'a malee waan ani itti dhiphadhee muddamee miixadhee fidu wayii miti jechuudha. Kanaaf akka kanaa jechuudha kun nama jijjiiruun. Nama jijjiiraa anama fakkeenyaaf gaamma addummaa keetiin biyya lafaa keessaa inni irra miti amma addummaa kootiin attam godhatanii biyya lafaa bira ga'a namoota biliyoonii 8 addunyaa kana jiran of course biliyoonii 8 bira ga'uu dhiisuu dandeessan amma namoota biliyoonii 10 namoota miliyoonii 10 taargeetii godhanii so ati immoo namoota miliyoonii 1 namoota 500 taargeetii gochuu dandeessa garuu frequency matira taphattuudha. Frequency matira taphattu and then kan connectionii uumuudhaan immoo namooti karaa kee jijjiiraman immoo ofii isaaniitti gaafa dhaqa. Amma fakkeenyaaf namoota miliyoonii 10 yoon jijjiiranii
Okay, namoota miliyoonii tokko yoo jijjiiraman namooti miliyoonii tokko immoo namoota meeqa jijjiiru baay'eedha jechuudha. Akka ittiin addunyaa bira geessa. Inni kaan immoo ergati deemtee booddee ofiisaatii leegasiin ati keessee deemtu itti fufee waan hojjetu ta'a. Isa kana dhaloota bira ga'uun, addunyaa bira ga'uun, addummaa keetiin biyya lafaa tajaajilu jechuun isa kana. Kanaaf wanta ati gootu tokko, wanta ati keessu tokko ofiisaatii of fuudhee adeemuu hin danda'a jechuudha. Gaafati firiikweensii isaa taphatu. Amma gaatii advertaayizii gochuu, gidiraadhuma arguu, dhiphachuu, hirriba dhabuu, muddamuu, maaloo kana godhettee kadhannaa dinqii soomaaf kadhata baay'ee godhootu hin taane firiikweensii isaa taphachuu dhumaati. Oh my God. Waan dinqiin isinii fide ammas. Inni gara bitaarra jiru kuni amma level of consciousness jedha. Isa booddee immoo rate of unemployment dha. Namoota hojiin arganne, namoota iyyuma guddaa keessa jiranii, namoota yakka gurguddaa keessa jiran immoo isaan kun hundumtuus frequency dhuma nuyi yookaan isa nuyi iddoo nuyi vibrate goonurraa ka'eeti. Iddoo biyyi lafaa vibrate godhurraa ka'eeti. Kanarraa kufuu keenyaanitu biyyi lafaa har'aa iddooma jirtu jiraatte kanan jedhu sababii kanaatiif. Hojii dhabuun, iyyumi guddaan, dhukkuba baay'eef saaxilamuun, yakka gurguddaa dalaguun kun hundumtuu kan inni dhufe lafa nuyi vibrate godhaa jirrudha. Lafa nuyi vibrate godhaa jirru. Maaltu deemaa jira social media addunyaarra? Maaltu deemaa jira niwusii addunyaarra? Maal dubbataa jira manni mootummaadha? Manni mootummaa addunyaadha maal dubbataa jira? Manni barumsaadha maal barsiisaa jira? Hospitaalonni maal hojjetaa jiru? Wantoonni institutioniin gurguddaan dhaabatan hundumti isaanii isaan kan hundumaatiifitu gumaacha godhe jechuudha. Yakki akka baay'atu, yakka hir'isuudhaadhaniitu seerri garaagaraa tumame, manni poolisii, manni waraanaa, manni hidhaa, isinii galee manni koortii yakka hir'isuudhaadheeti kan inni dhaabbate. Horii gurguddaa isaatu iddoo sanatti ramadamaa jira. Garuu bu'aan barbaachisu argameera hin barbaachifne. Itti dabalaa deemaa jira moo gadi bu'aa deemaa jira? Itti dabalaa deemaa jira. Itti dabalaa deemaa jira. Hospitaalli dhukkuba balleessuu fi dhukkubarraa namoota fayyisuu fi dhaabate. Pilaanii gaariidha. Garuu hospitaalli dabalaa jira. Baadiyyaatti gadi bu'ee namooti isa durii caalaa tajaajila argataa jiru. Amma immoo prescriptioniinu yookaan kan itti naqanii qoricha bitatan iyyuu onlaayinii ta'aa jira. Wanti baay'een virtuaalii godhaa jiru. Baay'ee siistemii isaa baay'ee salphisaa jiru. Meeshaa gurguddaan teknooloojiin fidee baay'een isaa mana yaalaa keessa galaa jiru. Sarjarii gurguddaatu gaggeeffamaa jira. Miraakilee gurguddaatu ta'aa jira hospitaala keessatti immoo wanti nuyi yaadnu. Garuu hospitaalli kun dhuguma akka yaadametti fayyaa barbaachisu deeraa hin finne. Nama baay'ee oolcheera. Nama waan oolcheerutti fakkaata nama baay'ee garuu ajjeeseera. Qorichi nu fudhataa jirru keemikaalii walitti dabalamee hojjete kun maal godhe jireenya nama baay'eedha. Umurii nama baay'eedha gabaabsee. Nama baay'ee ajjeesee. Fayyaa nama baay'ee jeeqee nagaa nama reelii waan baay'ee balleesse. Kanaaf wanti nuyi balleessuudhaaf dhaabbati nuyi dhaabne hundumti isaa wanta sana balleessitu hin taane wanta sana baay'ise jechuudha. Amma yeroo kana jiru kun dhaabbata gurguddaadha wajjin namni tokko walitti bu'aa jira jechuudha. Isinii galee waan nama barsiisu kanaan mana poolisii wajjin, firefighters wajjin, hospitaalaa wajjin, university wajjin, mana mootummaa wajjin, mana waraanaa wajjin, koorti siistemiidhaa wajjin, jesti siistemiidhaa wajjin isinii galee wanti nama haasa'u kun hin hojjenne. Hin hojjenne. Maaltu hojjetare yoo naan jettanii hundumtuu wanti hundumtuu enerjii erga ta'eeti nuyi iddoo barbaannu sana nama hundumtuu dhufee vibrate gochuu jira. Amma fakkeenyaaf 600-700 dhiisaati. Conscious leveliin keenya amma 400-500 gidduutti yoo ta'e 400-500 gidduutti yoo ta'e namni hojii dhabu parsantii 2 duwwaata addunyaarraa kan Ameerikaa yookaan kan Itoophiyaa miti inni isin himaa addunyaadhuma guutummaarraa namni hojii malee taa'u parsantii 2 qofa ta'a. Har'a parsantii meeqa? Unemployment rate addunyaarraa akka Google godhaa laala. Please
baay'ee sin maala dhalatanii yoo gugulii gootanii ilaaltan. Garuu level of consciousness keenya 400 hamma 500 yoo goone unemployment rate percentii lamatti gadi bu'a. Iyyumi 0.5% ta'a. Yakki gurguddaansaa 2% gadi bu'a. Yakki gurguddaansaa 2% gadi bu'a. 300 amma 400 gidduu yoo ta'e amma level of consciousness keenya unemployment rate kan addunyaadhaa percentii 7 ta'a. Yakki iyyumi percentii tokko duwwaa ta'a. Iyyumi percentii meeqaadha? Kan isa Afrikaa dhiisaati. Kan warra biyyoota guddatee ilaala iyyuma isaan keessa jiru. Kan Afrikaa baddu baasa. Kan Eeshiyaadhaa baddu baasa. Kan amma warruma western country kan dhaqaati ilaala iyyumi isaanii amma percentii meeqa dhaqaati ilaala. Yakki yeroo sanaa percentii 5tti gadi kufa. 200 hamma 300 yoo ta'e level of consciousness keenya unemployment rate 8% ta'a. Iyyumi 1.5% ta'a. Yakki immoo percentii 9 ta'a. 100 hamma 200 yoo ta'e 100 jechuun egaa gara diimaatti gadi galee jechuudha. 200 gadi maal jenne irraa diimaadha. Iddoo ofiifis iddoo nama kan biraatiifis rakkina taanu keessa gala jechuudha. 100 hamma 200 yoo ta'e unemployment rate meeqa ta'a? 50%. Half of the world din hojii malee ta'a jechuudha. Maanni gaamma sammuun hojii yaaduu dadhabachuudha. Yeroo dhannee isa diimaa sana keessa gallu maal hin dandeenyu? Waa uumuu hin dandeenyu. Ofii wajjin nagaa hin qabnu nama wajjin nagaa hin qabnu. Of hin jaallannu nama hin jaallannu. Of hin simannu nama kan biraan simannu. Ofii wajjin nagaa hin qabnu nama kan biraa wajjin nagaa hin qabnu. Hojiin nutti hin tolu, hojiin nutti hin minyaamu. Hojiin barbaannu. Jireenyi keenya jireenya kompleenii ta'a. Negative energy duwwaadha kan nu addunyaa kanatti gadhiifu. Kanaaf ofii keenyaafis namoota dangerasii taana, namoota naannoo keenya jiran hundumaatiifis namoota dangerasii taana. Yeroo kana unemployment rate 50% ta'a. Iyyumi 22% ta'a. Akkasuma yakki immoo harka 50 ol ta'a. Biyyi lafaa guutummaan lafa namni keessa jiraachuu hin dandeenye ta'a jechuudha. 50 hamma 100 gaafa ga'u level of consciousness keenya nama hojii hin qabne harka 75 ta'a. Namni hojjetu nama percentii 25 qofa ta'a jechuudha. Iyyumi percentii 40 ta'a. Yakki immoo percentii 91 ta'a. Waaw! Namni sammuusaa maaliin guutachuudha? Yakka dalaguudhaan, ajjeechaadhaan, jibbaan biyya tokko ilaalame. Amma biyya keenya keessatti iddoo akka inni rakkasa ta'e ilaala. Isinii galee nama qaama yeroo kana waraabu kana nama qalaniitu mataa nama baatanii deemu akka gootummaatti. Isinii galee billaadhaan morma namaa irraa kutanii nama sarraa kutan sana mataasaa qabataniitu magaalaa keessa deemu akka ittiin of jechuu wayi, akka ittiin dhaadachuu wayi, akka gootummaa wayi baatanii adeemu jechuudha. Maalirraa dhufe kun? Gara jabinarraani, jibbarraani, ejaa ba'uudhaani? Isa kana waan ammaa nuyi haasa'aa jirrudha. No, maal ta'aa jiru sabni kun? Level of consciousness isaaniitu 50 hamma 100 gidduutti gadi bu'e jechuudha. Ilaalaa mootummaa waan inni godhaa jiru, ilaalaa uummati wanta inni wal godhaa jiru, ilaalaa dargaggoonni akkaataa isaan itti respondii godhaa jiranii. Akka ittiin hiikamaa rakkoon biyya keenyaa hiikamuu hin danda'u. Ejaa ba'uudhaan, waraanaan, loltoota baay'isuudhaan, meeshaa waraanaa baay'isanii galchuudhaan, social media irratti waraana labsuudhaan, ka'aan lollaa qachii ka'e asii ka'e waliin jechuudhaan maal gochuu hin dandeenyu? Nagaa buusuu hin danda'amu. Badiisatu itti fufaa deema. Maaliif namni hundumtuu level of consciousness isaa gadi bu'aa gaafa adeemu yakkatu baay'achaa deema malee yakkee kun afaan deema jechuudha. Please pay attention. Please. Gaafa dhaqeessa 20 hamma 50 gidduutti gaafa galu isa dhumaarra gaafa bu'u jechuudha. Yeroo sana namni hojii hin qabne percentii 97 ta'a. Namni hojii qabu percentii 3 duwwaa ta'a jechuudha. Iyyuu percentii 60
shanitti ol ka'a. Yakki immoo parsantii 98. Kana jechuun nama hundumaati jechuudha. Kan hojii hin qabne nama hundumaati jechuu dandeessu. Ni galee hamma kana jireenya keenya irratti dhiibbaa uuma wanti. Kanaafuu maal ta'uun nurra jira? Siriyeesii ta'utu nurra jira. Ofirratti hojjechuun nurra jira. Kanatti jijjiiruu dandeessu ofii kee qofa malee nama kan biraa jijjiiruu hin dandeessu. Haadha manaa koon jijjiiraa, ijoollee koon jijjiiraa. Please hin yaalin iyyuu. Hin yaalin. Namnati jijjiiruudhaaf aangoo qabdu yoo jiraate ofii keeti. Namni ati jijjiiruudhaaf namni sirriin si'i. Ofii kee duwwaa jijjiiruu dandeessaati. Akkamittiin ofii kee jijjiiruu dandeessaa? Level of consciousness kee ol kaasuudhaan. Level of consciousness kee ol kaasuudhaan. Vibration level kee ol kaasuudhaan. Sammuu kee keessaa isa gara olaanuun isa guddaadhaan yaaduudhaanitu yakka addunyaa kanarraa hanqisuu dandeessaa. Iyyuma addunyaa kanarraa hanqisuu dandeessaa. Hojii dhabiinsa hanqisuu dandeessi, nama hojii uumuu baay'isuu dandeessaa. Jireenya namoota baay'eedhaan jijjiiruu hin dandeessa jechuudha. Kanaafis akkasitti yaaddanii barbaada. Viidiyoo isa kanaa asuma irratti